بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أتمنى لك العيش السعيد مع زوجك الحبيب في ظل الرغيد وأمر مديد بالشكر والتحميد. ألف مبروك للعروسين الحلوين، ألف مبروك. نوقد الشموع بارك الله عليكما وجمع بينكما. ألف ألف مبروك على العروسين اللمان. مبروك ألف 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 مبروك. بقى جمدن أستاذ إبسا، بقى جمدن قويا تشيدا كيساني قويا جمدشو كيساني قويا قائلة كيساني. بقى جمدن ما شاء الله تبارك الله. ألف مبروك ألف مبروك شنين جنة جراه. gammachuun keessan gammachuu kenna baga gammaddanii baga guyyaa gammachuu keessan guyyaa lammataa geettanii jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanaal kee jalatti argamtan kan alaa kan biyya keessatti xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan na hordoftan jalqabarraa haga amma maatii kiyya taatanii kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu walumaa galatti hundi keessanuu galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha. Egaa akkuma argitan gammachuun har'aa maali? Ustaaz Ibsaan fuudhanii jiranii. Haga turanillee turan al'aakiran fuudhanii jiru. Maashaallah tabarakallah mabruuk hedduu tokkoon gammadi. Maashaallah tabarakallah mabruuk 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 mabruuk. ألف ألف مبروك جنة جراء أستاذ إفسان فودني جراني ما شاء الله تبارك الله. بارك الله عليكما وجمع بينكما. بارك الله عليكما وجمع علي سنين جنة. ألف ألف مبروك سنين جنة. قمتشون كيسان جلك أبرهنقة أمراه وجنين ترى ilmaan illee wajjiniin horaa bulaa isiniin jenne deebana dachaa hedduu tokko namatti tola. Cidha Ustaaz Ibsaa hedduu tokko nama gammachiisa. Guyyaa gaa'ila isaanii guyyaa bareedaa guyyaa gammachuu baga rabbiin isaaniin ga'ee jennee jirra. ألف ألف مبروك ألف مبروك جنة. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك بدنال. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. بقى جمدني أروسين لمان قويا جمدتو قويا قائلة كيساني بقى جيتني. ألف الصلاة والسلام يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام يا حبيب الله محمد. ما شاء الله تبارك الله. اسن الراجن خرابلا وجنين دلوما وجنين ترى أري وجنين فلأ جالل كيسان جل قبر هانك إسكا مقابر حاتا وسنين جنة جرا. wajjiniin dulloomaa wajjiniin arrii filadhaa wajjiniin ilmaan hedduu horaa gammachuma gaa'ila keessaniiti. Kuni gammachuma gaa'ila keessaniiti. Maashaallah gammachuun nama kamiitu gammachuu kooti. Maashaallah tabarakallah. Alf mabruuk isiniin jennee jirra aruuseen lamaan guyyaa gammachuu baga geettanii kan hin fuudhin illee fuudhaa gammada isiniin jennee. Ustaaz Ibsaanuu turanii alaakiran inuma fuudhanii. Maashaallah tabarakallah. Maashaallah baarakallah. مبروك ألف ألف مبروك سنين جنة جراه. وجنين ترى ديبنا خرا بلا دقاقة أري وجنين فلتا بكيات دم مرادقة سنين جنة جراه. إيقا هردفتوتك يا قمتشون. سرقي أستاذ إبسا gammachuun kana fakkaataa gaa'illi isaanii gaa'ila bareedaa gaa'ila gammachuu. Sargi jechuun gaa'ila jechuun gammachuun tokkoffaan gaafa dhalatanii gammachuun lammaffaan gaafa fuudhanii yookaan misirroolleen gaafa heerumtuu
kan dhiirallee kan gaafa fuudhu gammachuu dhaloota lammataatii jechuudha. Gammachuu lammataatii baga rabbiin isin gammachiise. Gammachuu sadaffaa immoo ilma argatuudha. Rabbiin ammallee ittiin isin haa ga'u. Waa maraayyuu bakka yaaddan muraada isiniin haa ga'u. Baga guyyaa gaa'ila keessanii geettanii ustaaz ibsaa akkasuma misirroo keessanii wajju baga gammaddan nutis isiniif gammannee jirra. Guyyaan gammachuun ustaaz ibsaan fuudhan yoom jenne eenaa kunoo gaafa rabbi jedhee guyyaan har'a kaa guyyaan gaafa rabbi jedhee gaafa rabbiin hunda hundaa gaafa rabbiin katabetu ta'a jechuudha. Kanaafuu guyyaan ustaaz ibsaan fuudhan kunoo ga'ee jira. Har'a kaa kunoo guyyaan akkasii baga geessanii baga gammaddan nutis wallaa isinii gammannee jirra maashaallah tabaarakallah. Gammachuun nama kamiitu gammachuu kenna. Kan fuudhinillee rabbi ittiin isin haa ga'u. Humna dhabdanillee rabbi humna isinii haa ta'u. Kan bultii ijaarratanillee rabbiin bultii keessan kan akka haarawaatitti bultii akka haarawaatitti mi'aawu rabbi isinii haa taasisu. Hundumti keessanuu ka fuudhuu sodaattanii jireenya haala jireenyaa sodaattanii teettanillee dubartii imaana qabdu dubartii sabaataaf sabrii qabdu dubartii safuuf adaba qabdu rabbi isinitti haa fuudhu isiniin jedha. Tadiinii rabbii biratte tadiinii rabbiin baratinillee gaafuma fuudhe abbaan manaa yoo barsiisu ta'e tana'am abbaa manaa koo na barsiisi jettee na'am jettee barattu rabbiin takkasiisan isinitti haa qabu jechuudha. Haja muraad isinii haa guutu. Rabbiin isin haa gammachiisu hunduma keessanuu shabaabban keenya kan ganaa fuudhuu yaadu. Ka fuutanillee rabbi jireenya keessan haa bareechu. Walumaanuu jireenya keenya rabbiin nu haa bareechu. Nama islaama ta'e obboleeyyan keenya kan dhiirallee kan shamarranillee rabbiin bultii gaarii isiniif haa katabu. Akka guyyaa ustaaz ibsaa kanatti hunduma keessanuu rabbi isin haa gammachiisu. Ka fuudhutti irraa turtanillee rabbi yeroo gabaabaa keessatti isinitti haa fuudhu. Yeroo gabaabaa keessatti rabbi haja muraad isinii haa guutu. Bakka namni kamuu ga'e gammachuu namni kamuu arge rabbi isin haa ga'u. Ka humna hin qabne rabbiin humna isinii haa ta'u. Humna waa mara humna qabeenya humna waa hundaayyuu jechuudha. Rabbiin giddii hin qabu. Gaafuma tokko akkan nama gammachiisaa jechuudha. Baga gammaddanii. Kuni gammachuu gaa'ila ustaaz ibsaa. Ustaaz ibsaa gaa'ila gammachuu guyyaa har'aa guyyaa cidha isaanii baga geettanii baga gammaddanii. Gammachuun ustaaz ibsaa kan guyyaa gaa'ila isaanii kana fakkaataa hedduu gammannee jirra. Mabruuka alf mabruuka baga gammaddan guyyaan gammachuu keessanii guyyaa gaa'ila keessanii nutis isinii gammannee jirra. Baga geettanii haguma feetanillee turtanii guyyaa cidha keessanii geettanii namoonni hedduun ustaaz ibsaa yoom fuudhan kan jedhu. Alhamdulillah gaafa rabbiin har'a jedhe kaa guyyaan har'a ta'ee jechuudha. Baga gammaddanii baga geessanii baga guyyaa gaa'ila keessanii itti geettanii guyyaan guyyaa gammachuuti guyyaan guyyaa gaa'ila ustaaz ibsaati jennee jirra. Kana fakkaata gammachuun guyyaa gaa'ila ustaaz ibsaa nu hedduu tokko nama gammachiisaa guyyaan gaa'ilaa hedduu tokko namatti tolaa. Egaa hordoftoota kiyya maal jennaree mabruuka jedha warri ustaaz ibsaa jaalattan. Koomentii jalatti mabruuka baarakallaa aliikumaa wajama'a beeynakumaa alf mabruuk. Misirroonni lamaan alf mabruuk jedha. Nama namaaf gammade rabbitu isaaf gammada. Kanaaf namaaf gammadu akkasuma maasha Allah tabaarakallah. Rabbii waliin umrii isaan haa dheeressu. Rabbii waliin isaan haa bulchu. Rabbiin nama waliin dagaagee bakka guddaa ga'ee haajaa muraanni isaa guutamee rabbiin haa taasisu jechuudha. Ustaaz ibsaa namoota miliyoonaratu jaalataa jechuudha. Akkasuma kanaaf gammachuma keessan du'aa illee isinii goone ani nama kamiifuu ni gammada gaa'ila nama kamiitifuu ni gammadaa jechuudha. Gammachuudha maaliifi nama namaaf gammadee rabbitu isaa gammada. Nama waan gaarii namaaf yaade akkasuma maleekaan wanuma gaarii isaaf katabdi jechuudha. Kan waan hamaa namaaf yaadullee akkasuma hamamatu isaaf galmeeffamaa jechuudha. Rabbi warra hamaa nama yaade hammeenyi isaaf galmeeffame rabbiin nun godhini. Warra khayrii namaaf yaade khayriin isaaf galmeeffamte rabbi nu haa taasisu. Warra namaaf gammadu yoomuu
nama kamiifuu kan gammadu jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa jennee irraa alfi mabruuka jennee jirra irra deebisaa dachaan gammachuu gaa'ila ustaas Ibsaa kana fakkaata hordoftoota kiyya hedduu tokko namatti tola. Rabbiin hajaa muraada isaanii haa guutu guyyaa gammachuu isaaniiti. Gammachuu gaa'ila ustaas Ibsaa hedduu tokko namatti tola hedduu tokko nama gammachiisa. Maashaallah alfi mabruuka jennee jirra hedduu tokko gammannee jirra. Warra itti ganaa ga'uuf deemtanillee rabbiin galma kanaan ga'ee isin haa gammachiisu isinin jedhee jira hordoftoota kiyya. Warra singilii taatan warra dibilii taatanillee rabbiin jireenya keessan haa bareechuu akkuma haarawaa rabbi isin haa gammachiisu isinin jenne. Singilillee rabbiin hajaa muraada guutee fi yeroo gabaabaa keessatti shabaaba ganaa fuudhuu deemu rabbiin haa gammachiisu. Rabbiin guyyaa gaa'ela isaanii ittiin haa ga'u. Riskiin rabbi bira jirti warri fuudha sodaattanillee fuudhaa gammadaa isiniin jenna. Riskiin rabbi harka jirti. Rabbi guutaa rabbi aafiyaa namaa kenna. Rabbitu riskii namaaf bal'isaa. Taa'aniif akkanatti taa'aniif hin duroomanii. Niitii fuudhaniif hin hiyyoomanii. Fuudhuu dhabaniif hin duroomanii. Akkasuma fuudhaniif hin hiyyoomanii. Kanaaf riskiin rabbi harka jiraa. Fuudhanii ilmaan ofii gizeen arguun barbaachisaadha. Waan rabbiin ganama lamaa lallabe hin dhabanii dhiisanii taa'aniif hin duroomanii. Kanaaf fuudhaa isin jechuu barbaade jireenyi qaala'e jettaniin taa'inaa homa qabdaniin fuudhaa ilmaan horaa ilmaan keessan argaa dhungadha gammadaa isiniin jedha. Kanaaf yeroo keessanii ofirraa hin fixina warri fuudhin shabaabban fuudhaa isiniin jedha. Jireenyi qaala'e maalitti fuuna jettanii hin taa'ina. Inni jireenyi maqaalayaa inni achi jijjiirame takka hin jiru yoo ilmeen keessan dhumate malee warri waan akkanaa jettan jechuu jireenyi qaala'ee an akkami fuudhaa warri jettan fuudhaa guutan rabbumaa fuudhaa ilmaan keessan argaa dhungadhaa. Jireenyallee rabbiin nu haa laaffisu alhamdulillah jenneetumaani akkasumatti alhamdulillah jennee jiraanna rabbiin nu haa laaffisu rabbiin nu haa dabarsu. Jireenya akkuma biyyoota gugurdaatti dabarse biyya keenyallee rabbiin nu haa dabarsu. Galmee gammachuu rabbiin nu haa taasisu. Egaa akkasuma hordoftoota kiyya maraafuu du'aayii godhe gaa'ila ustaas Ibsaatiin sababee jechuudha. Hedduu tokko gammadee rabbiin nu maraa jireenya keenya haa bareechuu. Rabbiin nu maraa nu haa gammachiisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan guyyaa har'aa waa'ee gammachuu gaa'ila ustaas Ibsaa kana fakkaata. Rabbi isinillee ittiin isin haa ga'u. Rabbi haajaa muraada isinii haa guutu. Riskii isinii haa bal'isu. Wallaa garaa qaama qalbiin du'aa isinii godhe rabbiin haajaa muraada isinii haa guutu. Rabbiin isinitti haa bal'isu. Rabbiin warroota humna dhabdanillee humna kana ittiin isin haa ga'u isin haa gammachiisu. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti nuti